Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin guyyaa irraa baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo biyyoota 6 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Salphumatti karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankota keessaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 6 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaan waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana subscribe share like gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan share like gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon koo gabaabaadha jechuudha. Yeroo baay'ee namatti fudhatu jechuudha. Daqiiqaa gabaabaa waan ta'eef nama hin nuffisiisu jechaadha. Salphumatti keessattuu immoo viidiyoon koo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif faayidaa guddaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf karaa itoo blackmarketiin yoo ergatan jechaadha biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii isa nani dubbadhe kanaan baay'ifattu jechuudha. Salphumatti daldaaladhaan illee meeqaa rabeeqan olii hin qannas immoo hin dabale jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Ani hoo dabales dabaleen jedha yoo qannases qannasin jedhee dubbadha jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee biyyoota 6 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin hamma qabdasanii baay'ifattu jechuudha. Keessattuu karaa baankiitiin illee beekuun danda'ama yookaan baruun hin danda'ama jechuudha. Viidiyoo kiyya keessa meeqan akka oolee qannas immoo hin dabale immoo isa jedhu salphumatti viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa har'aa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachi dabalee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu birii tokko birii lama kan dabalee jira jechuudha. Guyyaa kaleerra dabalee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraacha biyyoota 20 qabadhee dhufe kana keessa biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii jechaadha. Egaa akkuma beekamu biyyoota inni qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Oomaan riyaala, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiss firankii, Koronnaa, Turkii liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin akkuma jedhe guyyaa har'aa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdee baankiitiin biyyoota 6 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Kuweet dinaaraa fi kan kana fakkaatan jechuudha. Salphumatti biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechuudha. Karaa Itoophiyaa maaliif karaa baankiitiin qaqqajareen qabadhee dhufa jechuudha. Akkuma dura dubbadhe qaqqajareen qabadhee dhufa baankiidhaan itoo black market garuu guyyaa hundayyuu biyyootuma 20 kanan qabadhee dhufa jechuudha. Maaliif karaa baankiitiin geeddaramu waan ta'eef akka itoo black marketii miti. Itoo black marketiin otuma isaan online irra jiraniyyuu hin jijjiiramaa jechuudha. Hin jijjiirama yookaan hin geeddaramaa jechuudha. Yookaan saantii wayii dabalaa yookaan saantii wayii hir'isaa jechuudha. Baankiin garuu guyyaa tokko guyyaa lama hanga torbee tokkotti turuu hin danda'a jechuudha. Kanattan baankii qaqqajareen qabadhee dhufa jechuudha. Salphumatti itoo black market garuu guyyaa hundayyuu biyyootuma 20 kanan salphumatti jechuudha. Itoo black market guyyaa hundayyuu biyyootuma 20 kanan qabadhee dhufa jechuudha. Amma salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hankaa guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hankaa jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 78 fi saantiba 49 akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 100 fi birii 48 fi saantiba 41 kan ittaanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 27 fi saantiba 51 kan ittaanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 16 fi saantiba 96 kan ittaanu Oomaan riyaalii tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 64 fi saantiba 96
Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiba 67. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 40 fi saantiba 40. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyyaalli tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 68. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyyaalli karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 39 fi saantiba 57. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 82 fi saantiba 36. Akkasuma immoo Kuweet diinaarri tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 400 fi birrii 74 fi saantiba 79. Kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 73 fi saantiba 73. Chaayinaa Yeewwaaniin tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 25 fi saantiba 11. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 51 fi saantiba 90. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 34 fi saantiba 79. Akkasuma immoo Paawundi sterlingiin tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 91 fi saantiba 45. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 6 fi saantiba 12. Akkasuma immoo Yuuroon tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 71 fi saantiba 60. Kan itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 22 fi saantiba 00. Salphumatti Swiss Frank tokko guyyaa har'aa birrii 200 fi birrii 22 jechuudha. Gabaabumatti 00 dhinnee siin danda'amaa jechuudha. Zeeroon maaliif zeeroodha waan ta'eef jechaadha. Kan itti aanu Koronaadha. Koronaan tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 18 fi saantiba 85. Turkii liireen tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 24. Egyptian paawundiin tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 78. Yemen riyaalli tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 74. Israa'el shekeliin tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 54 fi saantiba 87. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 2 fi saantiba 01. Paakistaan ruupeen tokko karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 63 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa ethio.blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 akkasuma karaa baankiitiin akkuma jedhe immoo baankota keessaa guyyaa har'a baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kan biraammoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechuudha keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni Joordaan mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane
doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beeruuti yookaan limneen irree biriin biyya sana paawundii jedhama jechuudha. Biriin biyya Beeruuti paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beeruuti yookaan limneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha akka birii Paakistaanii akka birii Yemenii jechuudha. Biriin Paakistaan tokkichi birii Itoophiyaa tokko hin guutu jechuudha. Akkasuma birii Yemen irree tokkichi birii tokkicha Itoophiyaa hin ta'u jechuudha. Birii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Salphumatti biriin Beeruuti waan baay'ee xiqqoo ta'ee fi isinillee birii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin irree baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti doolaarota sadii maqaa dha'ee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Ani maqaa isaanii hin dhahin baay'eedha. Ani sadan kana maqaa dha'e malee kan inni maqaa isaanii hin dhahin doolaarii waan baay'ee ta'eef isin immoo doolaarota keessaa Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii Beeruuti keessattuu mana madaalii jirtan Ameerikaa doolaarii fudhattu malee birii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii Beeruuti keessattuu mana madaalii jirtanii guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeet yoo ergattanii birii 100 fi birii 78 fi saantiba 49 herreeggatu yookaan saabbatu jechuudha. Maaliif Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa irraa karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan kana taawaa ta'eef jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankii jechaadha. Akkuma dura dubbadhe guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin meeqa ta'a birii 100 fi birii 48 fi saantiba 41 ta'a jechuudha. Salphumatti kanaan herreeggattu yookaan assaabattu malee birii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Egaa salphumatti birii biyya sanaa osoo hin taane Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.